Maaluma carraan koo kan biyyaa na baase nama akka kiyyaaf garba na taasisee qaama koo fixadhee qaama biraa baase qalbiin koo na hidhattee raatuu na fakkeessee yaadaaf aariin qoftii sammuu kiyya raase maal yaarmee too maalumaaf na deesse hojiin biyya ormaa onnee nama deesse nan jiraadha jedhee biyyarraa baqadhee hiriyoota kan koos maatii koo dagadhee halkan qorra keessa guyyaa dhagaa baadhee beelaaf dheebuun jenne garaa koo hidhadhee qaamni koo ciccitee uffatas fixadhee yoo argeeffadhee yoo dhabe cal'isee bu'aa fi cayii jiru waan meeqa muudadhee mee keessaa na baasi yaa rabbii si kadhee yaa rabbii si qofaa abdiin kiyya yoomillee ati naaf gargaarii haadhaaf abbaa kiyyallee obboleeyyan tiyyallee aanaaf aalii kiyyaa hiriyyaa tiyyallee kophaa koo maal godha dureessa ta'ullee makiinaa qabaadhee tujjaara ta'ullee kophaa koo maalan godha gaafa biyyaa bahu jalqaba koo duraa biyya ormaa deemuudhaaf ol ka'ee tirtiraa yoom hin jira se'ee rakkoo fi gidiraa bubbee fi qorri aduun qaama kiyya jira hiriyyaas hin qabu kophaa kiyya jira yaa gooftaa furmaanni harkuma kee jira firaaf aanaaf ollaan hin jiru na bira ijoollummaa kootiin biyyarraa baqadhee bu'aa bayii jiru waan meeqa dhandhamee yaa rabbi yaa allah yaa gooftaa koo si kadhee humna keenaaf ta'i yoo ani gufadhee obsa keenaaf kenni yoo ani mufadhee obsa keenaaf kenni yoo ani mufadhee namaanis yoo dhabee zanni yoo qabaadhee dhiifama naaf godhi yaa rabbii si kadhee dhiifama naaf godhi yaa rabbii si kadhee way carraa jireenyaa wallaalaan marfamnee dukkana keessatti mana ijaarrannee cubbuun haguugamnee gara deemnu dhabnee wal jibbaa wal hamii aadaa taasifannee addaan faffacaanee karaa babbaafannee arrabaa wal miidhaa qaamaaf faffagaannee dawaan keenya hin jiru maaliif furmaanni dawaan keenya hin jiru jiruu addunyaa tana jiruu guddoo seenee gara arginee wal nyaataa wal jibbaa deemna yaa obboleeyyan kiyya usmaanuyyuu dhiifama naaf godhaadha ummata keenya kan wallagga dhumaa jiran kan biyya ambaa keessatti akka sareetti dhiiga isaanii laffisanii dhangala'aa jiran maaliif itti jal'istu osoo hojii tiktookii kana dhiistanii gandummaa kana dhiistanii isaaniif sagalee taatanii baay'ee bareedaadha nuti erga biyyaa bahuun keenya noollee haa faayiduun hangiyoom ormaaf taana harree kanaan duras har'as kalees ammas borus kenna gaafa manaa baanu jalqaba koo dura martu keenya tujjaarree galuudhaaf biyya keenya jijjiirree ofii jijjiiramnaaf garuu sammaraa gochuu hin dandeenye sababni haga keessattuu balaan tiktookiin kun dhufe namni wal beekaa hin jiru wal arrabsuu wal ajjeesuu wal nyaachuu yoo tokko jaartii isaa gaafa amma taajii shurubbee jaartii isaa ajjeese ji'a guutuu namni ajandaa godhate hayyee akka wayita miidiyaa kee guddifachuuf yookiin sooshaal miidiyaa keessan garaagaraalee kana guddisuudhaaf tiiktookii beekamtii ittiin argachuuf yuutuub isaa ta'u akkuma beekamu waa hunda keessattuu jechuudha akka gaafsan isaaf ajandaa godhatan sanitti saba keenya kadhumaa jiru lammii keenyaaf maaf sagalee hin taane tiiktookii keessatti gandummaadhaaf kan nuti lallabnu maali yaa jiran oromoon duraanii akkanaa miti bar abbaa torban wal qorataniitiin wal galchaa turan waliin jiraataa turan isin garuu dhaloonni ammaa kun wal nyaachuu gandaan goota du'e lafaa baasanii wannaa jechuu suuraa isaaniitiin taphachuu kun beekamtii siif fidu garuu beekamtii irraa argattu kun oromootu nama bira faayidaa siif hin qabdu rabbi biratti illee faayidaa siif hin qabdu suuraa tarda qabrii keessatti ittiin taphattu kanatti bor ragaa sitti ba'uuf deema maal ta'uuf teetta kanaaf obboleeyyan kiyya dhiifamallee naaf godhaati